عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفوني أكم جرت هردفتوني إبراهيم أوروتو بغنا كاتاتني جراتن سنين جنة ورينا من تبرات الشمار كفوني أكم جرتو نجا كيسني بغا جراتن إيجا أما سكنتاكي نها كاني حفي كتالا مفاسا غوني واي جاللا سنة كواني دي بني دمني جرا هما دوما سكنتجاتن ولين تورال ورماتي كي نتاتن لايك شير gochuudhaan koomentii nu barreessuudhaan yaada jiru jalatti barreessaa warri maatii keenya hin ta'in subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa jiruun jenna. Kanaafuu hamma viidiyoochi dhuma viidiyoochaatti naa waliin turaan affeerraa kiyya. Akkasuma gaafiin keenyatti hubee jira isumaan gaafuman isa gaafadhee ka'e isas deebi'ee gaafadha. Atis mee shamarran gaafa si jaallatte yookaan gaafa dhiira tokko jaallatte amala akkamitti irraa mul'ata? Kan durarraa jijjiirama wani qabaa? Okay. Dubartoonni yookaan shamarroonni kan jarri yoo jaallatan irraa mul'atu. Gaafii jaalalaa kana baay'inaan sitti dhiyeessan. Gaafii jaalalaa baasanii afaaniin baafatanii afaaniin baafatanu ni dhiyeessan jechuudha. Inni tuttuqan naqanii. Haasumaan illee. Min sodaatanii baasuudhaaf. Baasuu nu danda'anii? Baasuudhaaf hin danda'anii isa sodaatan jechuudha. Kanumaaf ammas deebi'ee warra manaatiin illee waliin taane. Mana keessaa? Mana keessaa illee. Lola baay'isanii? Lola baay'isanii. Ammas arganutti aara galfatanii akkasadan siin jedha. Yaa ofuma jibbanii bara waan sana si baafatanitti aaran galfatan jechuudha. Yeroo sitti dhufan amala kamii irraa argitaati? Amala oggoo sitti dhufan hin qaanfatan. Oggoo sitti dhufan waan sana ibsuun yoo itti jabaate ni qaanfatanii akkasii sodaa tokko itti dhaga'amu jechuudha. Akkasii kan dhageessaniitu gaa hin qaanfatanii mana keessaa is waliin galanuu. Warra manaatiin is waliin taa'u. Waliin galan warra. Waan abbaan waan kana fideedhaan waan biraatti geessan. Yaanni isaanii isa bira jira ka'a. Achi waan mana sana geessan. Yoo warrillee. Warrillee itti ka'a. Karaa kanallee ogguu deeman nama saniin waliin ta'an amma isa sana arganii waan sana itti diiggatanitti nama karaa deemu kanallee waliin ta'anii. Of keessatti rakkatanii jiran baasanii amma. Yaanni sammuun jaraa karaa isaa jiraame. Kanaafuu kana hundatu gahiniin utuu bakka sana qaqqabiniin baay'eetti maala taanu. Otoo bakka sana qaqqabiniin yeroodhaan osoo itti himanii hawaasin jaalladha. Aniituma adda baasaniitu garuu kan dhiyeessu akka dhiiruma. Dhiira utuu dhiyeessa gaamaata. Jechuun yaa'anii ka cinqame gaa laazimatti hojiidhuma qaba malee. Cinqame sammuu dhiirri akkam jedhatu fakkeenyaaf itoo shamarran tokko lafumaa kaatee itoo sin jaallatiniin sin jaalladha jettee ishii jettee ni qeebaltaa? Fakkeenyaaf jaalallee yoo hin qabne yoo jaaladha manaas hin qabne. Jawaalan nuti dhufee koopiraayitii dhaabanii dhiifama isiniin jenna. Akkasanii maal jettanii? Utuu isiin fakkeenyaaf ati jaalallee hin qabdu. Shamarran tokko kaatee dhufteetuma jaalala si gaafatte. Shamarran sanaaf ilaalcha akkamii qabdaati? Shamarran sana akka isii sammuu. Ati gaafanne ati garuu isiin na gaafattee mire. Si gaafattee. Itti yaadaan allaala isii maal akka taate. Hojii isiitiif waan hundasii. Jechuun gaa nama kana atumaan keessi jaalladha jennaan amanuu qabdaatu. Amanuu illee hin qabdu. Amanuu hin qabdu isii ilaalee deemsa isiitiif hojii isiitiif waan hunda gaaleetiif sana booda kara jaalalaas seena jechuudha. Gaafii isiin na gaafatte sana deebii innaan isii ilaalee kee waa hunda isii maal akka taate. Maalirraa akkasii jaallatte laata? Maalirraa akkana jaallattee fi. Eessaa akka dhufte? Kana. Utuu fakkeenyaaf achumatti immoo bakka kanatti immoo amma gaafa tokko jira. Shamarran dhiirri keenya baay'een namaa dhiirreetu hunda jechuun taane dhiirri tokko yoo shamarran sabaan jaalallee shamarran nama gaafachuu dhiisanuu yoo gaafannee nuti uffataa booda nu arrabsaa'ee ofiin kadhattee dhuftee jedhee namatti boona dhiirrii jedhan yoo ofii gaafanne. Isa kanatu shamarran fakkeenyaaf shamarran tokko jaalla dhiira tokko gaafattee dhiirri tokko ishee jedhee irraa qeebalee booda maaltu jecha kana fide wanti kun ni jiraa? Booddee isaa erga jaallatee ka'e ishee jedhee jaalala sana harkaa qeebaltee booda waan jettuun akkuma tasaa waan itti boontamoo akkuma jerinuu jedhan waan jala shamarran baay'ee maal jedhan seeta beektaa
Dhiirri keenya yoo ofii keenya baafnee jaalala gaafanne namatti boonu. Egaa inni bara jechuun Sin jaallatanuudhaan. yaada nam tokko garuu jechuun namni hundaa miti kan akkas ta'u gariin nama yaadu yoo ta'e namni kun erga dhufee na gaafate ka jedhullee ni jira. Erga dhufee gaafate. Na gaafate dhiirri famas dhalaallee tokkoo miti. Dhiirri xiqqooti bal'isee yaada. Dhalaan immoo kanuma jaalatu kana. Irraa wanna jechuudha. Dhiirri baay'isee waan yaaduufu deddeebisee ilaalachuu sammuu isaa keessatti jechuudha. Kanaafuu dhiirumta gaafatu malee shamarran hin gaafatan. Shamarran irraan bareedu. Dhiira osoo gaafatee bareedaadha. Garuu yoo itti jabaate didee warri dhiiraa taqabbanii qabda jechuudha. Yoo didee itti jabaate rakkachuurraa nama sana asraddootu gaariidha hin jedhan warri dhiiraatiin siniin jedha. Warri shamarranii immoo akkasii yoo dhiirri sin gaafatellee akkuma sanatti seeraan kan itti jaalala inni sin jaalatte sana akkasitti deebisuufi qabdanii jaalallee akkasii taafufuu jenna. Okay, ulfaadhuu galatoomii siin jenna. Akkuma inni reefu jedhe egaa jaalala isin gaafatte taanaan isinis irraa qeebalaa irra hedduun mootu isinumti warri dhiiraa gaafattani baay'ee bareedaadha jedhee jira. Yaada bareedaa wayiiti yaadichi baay'ee gaariidha. Garuu shamarran yoo gaafattanis isinitti ijoollee dhiiraa ittiin booninaan erga namni isin jaallatee dhufee isin gaafate situ ofiin na jaallate suu jettanis waan hin taane akkuma ofii keessanii gaafattanii jaallattan sanatti irra hedduun dhiiraa kophee itti bitanii shamsii itti bitanii jaallatanii yoo ta'e yeroo hundaa isii akkasii kanatti. Garuu immoo isa ganaan gaafata jettanii eedanii cinqaminaa yoo jaallattan inuma gaafadha. Isinis warri dhiiraatis immoo isiin nu gaafatte jettanii ittiin boonina. Akkasana. Dugalatoon. Bareedaadha. Jaalalli ishee ittuma naansee jaalalli gootummaa ni qabaa. Yoo qabaate ta'ee nama jaallate san immoo jaalalumatu gootummaa qabaa. Jaalalli gootummaa ni qabaa. Yoo waan qabaatu ta'e jaalalumatu gootummaa qabamoo nama jaalala sana oofutu gootummaa ta'e gootata jedhama. Jaalalti akkasuma jaalalti gootummaa ni qabaa. Gootummaan jaalalti qabu kunis nama jaallatee jaalala sana mo'atee nama waan jaallate kan argateef jaalalli sun egaa goota jedhama. Namummaati fakkeenyaaf akkuma jaalladhu jedhamu irraa si qabee booda kanattiin an jaalalumaaf jaalala keessan galuu kaayyoo qabdu fa'aa akkuma tasaa keessa si galchee itti deddeebitee maallee jetti si kunuunsa jala si oolche of jala si bulche jechuudha. Akkanatti namni akkanatti sitti milkaa'e si mo'ate jechuudha jaalalaan si booji'e si qabate jedhama. Kanaafuyyuu jaalalti gootummaa ni qabdi. Hedduu galatoomaa ulfaadhaati. Gaafiin amma gabaabbatee jira. Shamarran tokko jaallachuuf maal isii ilaaltee jaallattaa jedha. Shamarreen tokko jaallachuuf maal isiiti kunuun ilaaltee jaallattu? Shamarran tokko. Dhiirumti an akka keetti fakkeenyaaf wanti namni ilaalee shamarran tokko jaallatu maal isiiti? Bareedina isiiti moo amala isiiti moo mooyaa yookaan shamarran kan itti ilaaltee jaallattu tokkoffaan amala isiiti. Egaa inni kaan bareedina haa taatu. Kan hoggaanu. Hundi jiraatu. Hundinuu haa jiraatu. Jechuun qofa haalli si bareedaa haa taatu. Haalli si bareedaa irra guddaan. Nama qaraate yookaan baratte yaa dheerattu gabaabbatini. Xiqqoo waan dheeraa ta'e waan xiqqoo si kaffeettu wayii bara gidduutti dhabde jechuudha. Akkasitti amala qabdu jechuudha. Tokkoffaarratti amaluma qabaachuu. Amaluma qabaachuudha. Lammaffaarratti bareeddus. Lammaffaarratti bareeddu. Egaa kan biraa. Amantii isaa qabaattu. Amantii jabeeffattu. Akkasii. Yoo amantii jabeeffatte waa hundaa haqaa jaarsaaf illee. Waa hundaa beekuu dandeessi jechuudha. Namni amala qabu silumaayyuu waa hundaatu hin wallaalu jechuudha. Akkasumatti galatoomii ammati. Bifa isii moo qabeenya isii moo amala isii moo kan keessaa kam ilaaltaa jaallatta jedheera duraan dubbifama irraa hambise. Amala isiin ilaalaa amantii isiin ilaalaa jedhee jira. Amantii isii amala qabaachuu bareedinni isii taansee jira waan ajaa'iba rabbii isni lammaffaan jedhe bareedinni isii nallaalaa jedhe ammas gabaabduun ta'inii jedhe. Giddu magaleessa yaani sirriidhuma ta'an beektanii waan xiqqoosii. Ol dheeraa qaamaan furduumu. Qaamaan furdoo ta'u bareekinyaa nama ta'u.
Yoo furdate rakkoodha beekta. Yeroo tokko yeroo shaqan isa ol baatee akka jira. Ala yoo bocuun balaadha. Ol bocuun ajjabaatuuf karbaa fi tikkilenyaadhuma ta'uu yaani wasata. Giddu galeessa jechuudha yaani. Giddu galeessa. Qalloo kana farqoomti waan ta'eef. Qalloon tasaatis. Kanaaf waraatti wanti ati waa'ee Giddu galeessa barbaadee fi Giddu galeessa ta'uu qabdi. Egaa yeroo akka jettu kan nam jedhu furdaan namaas jiraachuun mala shamarran furdaan jiraachuun Jechuudha egaa akkam fedhuun barbaade. Akka fedhuun dubbadhee mire. Akka ati ofii dhiira taatee akka warri shamarran irraa fedhu. Akka dhiira tokkotti aan akka kiyyatti gidduma galeessa furdaa hin barbaadu qalloon tasaas hin barbaadu jechuudha. Gabaabaa hin barbaadu. Mana. Akkasii gaafachuma sanatti isas gaafadhaa xumurarra jirra. Dhiirri tokko shamarran irraa maalis ilaalee jaallata. Dhiirri tokko an akka kiyyatti garuu dudduun fadaallee siimuu fuuldura siimuu. Waa'ee biyyee of keessa qabadhaa beekte akka dhibba keessa dhibbatti dhiirtuu wanti inni irraa rabbashamu bareeduma siiti. Sa dhugaadhuma sana hin mi'aati. Eessuma dhugaatti fakkeenyaaf amma jira miti yoo amantii ta'e ni qabachiista. Nama amantii jabeessoo taate amantii kanallee ni jabeessista. Barnoota illee ni barsiifatta. An akka yaada kiyyaatti fakkeenyaaf garuu isin nama muuxannoo qabu taatu baay'ee irraa onneen kiyya dha'u malkii isiiti. Yoo malkii qabaattee immoo amala hin qabaanne hoo? Amala sangaasitti meen jira beekte akkuma Oromoon jedhettu ije fakkeenyaaf Oromoo maal jira beekte dubartii amala haa qabaattu malkii haa qabaattu amala isiin hin gorfadhaa jedha beekte. Malkii hin badini. Malkii hin badini. Amma fakkeenyaaf dhalaa malkii qabdu kan akka yaada kiyyaatti malkii qabaattee yoo isiin dhaalufte amala si akkam intii isiin taate kana gorfadhee wajjin jiraachuu danda'a. Kanaafuu naaf biraa bareeduu si barbaada. Bifaanoo dheerina akka reefu inni jedhee yaa dheerattuma gabaabbattu. Egaa shamarree uma dheeratti namatti tolti. Uma rabbii uume jechuun. Dheertuu bareeduudha fila. Likkiinuma nama bareeduudha. Amma fakkeenyaaf ni jira miti namni tokko tokko gabaabbatee fakkeenyaaf hoo deemtu kana. Kanaafuu hundinuu numa taa'e jechuudha haa ta'u malee likkii giddu galeessa. Giddu galeetti qalloo kan. Asii qalloodha jechuudha. Egaa namni nama yaade fakkeenyaaf jira gaafa fakkeenyaaf qalloo ta'ee akka kiyya kanatti laxxee otoo jedheetu bahuun ta'een kan mudhiinsii kun kamu di son zacho zati lakkoofsa saddeetii akkana kana barbaada. Egaa kana akkasii gaa. Silaa ofii tolfattaa jechuudha wanta. Sifamuusu kan akkasii. Akkanee. Olma addaa galatoomaa hedduu galatoomi. Isinillee galatoomaati. Abbaan istiidiyoodhaa baay'ee haa galatoomu. Miidiyaa isaarratti nu affeeruudhaaf. Galatoomi. Hiriyaan kiyya kunillee nu wajjin argamuu isaatiif baay'ee isa galateeffadha. Jiraadhaa galatoomaa isinillee nama akkanaan deebi'ee nama chaanaala qabatee gad dhufanii achirratti wajjin hojjennu rabbisi na godhu galatoomaa. Baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Akkasi share like gochuun subscribe gochuun irraa komentii akkasumas walaa guddifnu Oromoo walaa jaallannu irraa dubbannu jaalala walaa jaallannu Oromoo akkasi jaalala amma tokkummaadha kan rakkisu jiru tokko haa taanu isiniin jenna. Assalaamu alaykum.